من كم جرتنا دوسا قناتين سنتيما أنا محمد سراجي قباسني أمنستي انترناشنال لمصر بما مرجنا مو إثيوبيا خن برخما لما في خد السجل الجيسون ديسي إجودو بي ميديا غرغودا الدنيا تهجر بلشينسا بدا فما نوبيلي نجا منسر مومي أبي أحمد دلتي بالبلخة والجهيرتي ما ينهم نوتا نجنيا موتوماتي نمني الجيفة مجيء أمنستي انترناشنال قباس ديسي يجون ميديالين والركافراني قباس تجران مرساوا سارتيس قباسني أمنستي انترناشنال هون يجودو بيت هجرة للسان درس قوتو دو تناسن التما Sarbamni mirga namoomaa akkaataa nama sodaachisuun Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jechuun Amnesty International gaafa 29 bara 2020 qorannoo isaa bara 2019 naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti gaggeessee ifoomse. Gabaasni dhaabbata Amnesty kun naannoo Oromiyaa keessaa kallattii kibba Oromiyaatiin Gujii irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u waggaa tokko keessatti waraanni mootummaa hajjechaa mul'ataa nama 39 irratti raawwachuu isaa hima. Gabaasa Amnesty kana keessatti ragaan odeef kennitoota irraa fudhatame kallattiidhaan kan ibsame yoo ta'u miidhamtootaaf maatii miidhamtootaa madda ragaa taasisuun qorannoo geggeeffame ture. Akka ibsa Amnesty kanaattis gochawwan mirga namaa sarbuun kanneen waraana mootummaatiin raawwatamanii fi lubbuu hiraara mootummaatiin bilaasha taate biyyattii keessatti bara 2019 qofa sadarkaa yaaddessaa irra turuu isaatu ibsame. Ifoomuu qorannoo dhaabbata Amnesty kanaa booda mata dureen oduu miidiyaalee gurguddoo addunyaa dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ta'ee jira. Gabaasa sana hordofuun miidiyaaleen gurguddoo rogeeyyiiwwan siyaasaa falmitoonni mirga namaa yaada isaanii ibsachaas jiru. Miidiyaa guddicha addunyaa kan ta'e BBC'n dhimmicha keessaa jechaa nama tokko mata duree taasifachuun waraanni Itoophiyaa sababa bilbilli isaa waame qofaaf namicha bilbilli isaa waame kana walgahii keessaa gad baasuun ija uummataa duratti rasaasaan galaafatan jechuun mata duree oduu taasisee qorannoo Amnesty kana balballoomse. Mata duree BBC waliin wal fakkaatuun miidiyaan beekamaan Fox News jedhamus waraanni Itoophiyaa sababa bilbilli isaa waame qofaaf walgahii keessaa gad baasuun itti dhukaasanii nama ajjeesan jechuun gabaasa dheeraa tolche. Gabaasni miidiyaa kun sarbamni mirga namoomaa qorannoo Amnesty keessatti eerame kun gabaasa bara 2019 ta'uusaa caqasee muummeen ministeera biyyattiis badhaafamaa Noobeelaa bara 2019 jechuun wal bira qabee bifa qeeqqaatiin dhiyeessa. Barruun beekamaan The New York Times jedhamu ammoo humni nageenya Itoophiyaa lubbuu nama 39 haala ijatti hadhaa'uun Oromiyaa keessatti galaafatee jechuun ajjechaa Amnesty gabaasa keessaa warra suukanneessaadha jedhu heeree agarsiise. Akka The New York jedhutti namoonni waraana mootummaatiin ajjeefaman kunniin namoota nagaaf meeshaa maleeyyii yookaan ammoo namoota hidhannoo hin qabnedha jechuun qorannicha wabeeffata. Badhaafamaan Noobeela nagaa addunyaa nagaa hawaasaaf dhukkubatee jechuun mata duree xiqqaa gabaasa isaa kan godhate immoo CGTN Afrikaati. Dhaabbanni miidiyaa kun mata duree xiqqaa Amnesty International waraanni Itoophiyaa ajjechaa suukanneessaa jamaa keessaa filee namarratti raawwate jechuun mootummaa Itoophiyaa yakkee jedhee oduu dheeraa qindeessee ture. Barruun beekamaan The Guardian jedhamu ammoo qaamni nageenyaa Itoophiyaa dhala namaa dararuuf qeerraa buqqisuu akkasumas ajjeesuunsaa dhaga'ame jechuun qorannoo Amnesty kana ragaa taasisuun sarbama mirga namoomaa biyya keenya keessatti raawwataa jiru gabaase. Miidiyaalee gurguddoo kanaan alattis miidiyaaleen kanneen biroon dhimma kanaaf uwwisa yeroo kennuun irra deddeebiin mata duree ho'aa taasifatanii jiru. Gama biraatiin ajjechaa fi hiraarfamni qaamni mootummaa uummata irratti raawwachaa jiru kan Amnesty gabaase kanaan oli jechuun yaada isaa toora marsaa hawaasummaa irratti kan maxxanse xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Akka inni jedhutti qorannoon Amnesty kun muraasa ta'uusaa heeree dararri qabatamaan raawwatamaa jiru isa ol ta'uusaa dubbata. Jalqabumarraa kaasee adeemsa Dr. Abiyyiin shakkuudhaan balaaleffataa kan ture Dr. Ittaanaa Habtee toora Facebook isaa irratti afaan Ingiliffaatiin badhaafamtichi Noobeela nageenyaa Dr. Abiyyi waan inni dubartii ulfaa Moominaa Roobaa irratti raawwate ilaalaa ka'a jechuun gabaasa qorannoo Amnesty keessaa seenaa dararaa Moominaa Roobaa dubartii jedhamtu kan reebicha waraana mootummaatiin ulfi garaatii ba'uusaa himu qofaatti kutuun nooleewwan Facebook isaatiif qoode. Haaluma wal fakkaatuun Dr. Tsaggaayee Araarsaa immoo gabaasa The Guardian sana marsaa hawaasummaa isaa irratti qooduudhaan seenaa ajjechaa gabaabaa qorannicha keessaa fuudhame waliin maxxanse. Qondaala Baa'oo akkasumas ogeessi siyaasaa Lammii Beenyaan ammoo ibsi Amnesty International arrabaasee guutuu ta'uu baatus dhugaa uummata keenya hanga ta'e addunyaaf ifa godhee jira jechuun haala qabatamaa bara 2018 asitti biyya keenya keessatti mul'atu heeruun dubbata. Gabaasni qorannoo dhaabbata Amnesty mata duree oduu ta'uudhaan uwwisa miidiyaaf namoota dhageettii qabanii argachuudhaan dugdeebiin kennamaa jiru ija addunyaa gara qe'ee keenyaatti waan deebisaa jiru fakkaata. Godina Gujiitti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa bilbilli walgahii irratti yeeji'ee nama nagaa ajjeesu Amnesty International hime. Humnoota nageenya mootummaatiin ajjechaa fi gochaawwan dhala namaatiif hin malle garagaraatu namoota nagaa irratti raawwatamu jira jedha dhaabbanni kun. Mallasaa Dirribsaa bal'inaan isinitti hima.
Amnesty International dhiittaa mirga namoomaaf ajjechaa suukkaneessan humnooti nageenyaa mootummaatiin naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti raawwatamuu ragaa qabatamaan qabaa jedhee gabaasa fuula 72 qabuun baase. Keessattuu ajjechaa fi dhiittaa mirga namoomaa gabaasa Amnesty International keessatti ibsaman tokko tokko addatti dubbitaa jiran. Dubartiin abbaa warraa fi obboleessa jala ajjeesanii isheen gudeedamte jedhamtee seenaan ishee gabaasa Amnesty International keessatti argama. Dubartiin kun jiraattuu godina Gujii Harqallooti jedha Amnesty International. Obboleessaa fi abbaa warraa ishee otoo motoraan deemanii waraanni mootummaa ajjeese isheenis hidhamtee jedha. Manadhaa keessatti gudeedamte jedhe Amnesty International. Seenaan dubartii manadhaatti otoo reebamtuu ulfirraa bahe jedhamtee si gabaasa Amnesty International keessa jira. Moomina Roobaa Gujii Fincawaatti hidhamtee turte jedha gabaasichi. Hidhaa sana keessatti halkan hidhamtoonni baafamanii reebamuun qoradhee jedhe dhaabbatichi. Moominaan ulfa ji'a 4 ta'uu itti himtusi nama ishee dhaga'u dhabuun reebicha irratti raawwatameen ulfi garaa bahee jedha dhaabbanni mirga namoomaa kun. Seenaan biroon gabaasa dhaabbatichaa keessatti hammatame seenaa barataa kutaa 9ffaa godina Gujii magaala Harqalloo Sa'iid Rashid jedhamuuti. Otoo taa'ee hiriyaasaa motora oofu waliin shaayii dhugaa jiranii loltoonni mootummaa yoo gara isaatti dhufan arginaan gurbaan motoraan dheessee deemee jedhe Amnestiin. Loltoonnis situ akka dhufaa jiru himee fi gurbaa motora nu harkaa baase jedhanii barataa kan achumatti ajjeesanii jedhe. Maatii fi uummanni reeffa kaasuuf yaallan ari'ataman booda kadhaa manguddootaan kaafamee jedha gabaasni Amnesty International. Seenaan gabaasa Amnesty International fuula 24 irratti barreeffame immoo seenaa mata duree miidiyaalee idil-addunyaa ta'uu danda'e. Bakki isaa godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti akka gabaasni kun jedhetti. Guyyaan isaa gayya bara 2019 raayyaan ittisa biyyaa jiraattota walgahii waamee uummanni walgahii taa'utti jiraa jedhe gabaasichi. Walgahii gidduutti bilbilli nama tokko iyyee jedhan. Bilbilli iyyinan bilbilli kan eenyuti jedhe loltuun tokko gaafate. Namni umurii 32 Ariitii Shundhudhii jedhamu bilbilli walgahii gidduutti iyyee kan isaa ta'uu dubbatee jedha Amnestiin. Ariitiin bilbilli kee iyyee jedhameeti achumatti ajjeefamee jedhe dhaabbanni mirga namoomaa kun. Amnesty International seenaawwan ajjechaa fi hiraarsaa lammiileerra humnooti nageenyaa mootummaan gahe qorannoon bira gahee kanneen fi kanneen biroo irratti yaada gama mootummaan jiru baruu fi yaalus gama mootummaatiin deebiin dhabee jedhe. Ajjechaan bakka garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru biyya tana gara hin malleetti geessuu danda'a jedhan jiraattonni magaalaa Shaashamannee. Jiraattonni yaada isaanii OMN'if kennan adeemsi amma uummata Oromoo irratti mootummaan qabatee biyya tana gara badii hammaataatti geessuu mala jedhanii jiran. Uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti dammaqinaan wantoota deemaa jiran hordofuu qaba jedhanii jiranii Abdii Tufaa dabalata qaba. Reebichi ajjechaa fi yaaliin ajjechaa qaamota jijjiiramaa irratti raawwatamaa jiru biyya tana gara hamtuutti geessuuf adeemaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Shaashamannee OMN'if yaada laatan. Jiraattota keessaa kanneen OMN'if yaada laatan akka himanitti alseerummaan reebichii fi badiin lubbuu babal'achaa jiru egeree biyya tanaatiif balaa guddaa ta'a jedhanii jiru. Oromiyaa tana keessatti wanti raawwatamaa jiru waan suukaneessaadha, waan nama jibbisiisaati. Qaamni seeraa sun qulqulleessee hawaasa asin deebisu waan gara qaamaa seeratti dhiyeessinu hogguu jenneen asii qabnee wantoota seera dhiyeessinu qulqullaa'ee uummata asin deebi'u. Ummataaf immoo gadaanessa ta'e ta'a gadoo ta'e ta'a. Hawaasni keenya immoo hin cal'isu hin ka'a. Ka'u immoo duubatti hin deebi'u. Eenyullee namni isa duuba deebisu hin jirudha waan ta'eef. Haalli qabsoo sanni itti lubbuun itti dhabnee fi haala maratti jirru ammoo wantichi amma komplikeetir ta'ee jira jechuudha. Hiika dhabee jira, hiika dhabee ta'ee jira. Haala kanaan ammas deebinee lubbuuwwan qaqqaalii ilmaan Oromoo dhabaa jirra. Qaamni waan kana raawwataa jiru yeroo yerootti biyyaa biyyatti deemanii wanta waan kana raawwataa jiru jira. Kanaaf ilmaan Oromoo maaliif akka ukkaanfamaa jiru maaliif akka ajjeefamaa jiru kun jala sarratti beekamuudha qaba. Gochoonni badii lubbuu akka guutuu Oromiyaatti babal'ataa jiran gochaa qabsoo uummata Oromoo cabsuuf akka ta'e dhaloonni dammaquu akka qabu jiraattota magaalichaa dubbifne keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Hawaasaa Injiinar Roosaan Baalchaas dubbatee jira. Gochaan ammaa hayyootaa fi haanteewwan jijjiiramaa irratti gaggeeffamaa jiru. Buru tokkoon mana namaa hunda dhawee
kan seenu akka ta'es hubatamuu qaba jedhee jira. Haala amma jiru kanaan irra hedduun qeerroon amma jiru tariitii miseensa jalatti illee yoo hirmaate kan miseensa jalatti illee hirmaanne yoo jiraate namni hundi quba qaba jechuudha. Quba qabaatuun kun ammoo jabina kenna. Abbaan barbaade paartii barbaade hadee garuu akka dargaggeessaatti ammoo gamtaa tokkoon sochoona. Wanta adeemamaa jiru cabsuudhaaf immoo dargaggoonni tasgabbiidhaan xiinxala geggeessaa deemuu akka qabanis dhaamaniiru. Yeroo rakkoo Oromootti sochii magaalaa Shaashamanneetii fi naannoo isii keessatti qooda olaanaa qabaachuu kan himamu Kamaal Walii irratti yaaliin ajjechaa taasifamuun himame. Yaalii ajjechaa halkan keessa irratti taasifameen madaa'ee wallaansi taasifamaa fi jira jedhame Abdii Tufaa ammas dabalata qaba. Akka godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamanneetti darbe ammoo akka Oromiyaattis warraaqsa qeerroo keessatti qooda durmaa qabaachuu isaatiin kan beekamu Kamaal Walii yaaliin ajjechaan irratti raawwatamee jedha. Yaaliin irratti taasifameen rasaasni darbatame miilaa fi harka na rukutee kan jedhe Kamaal magaalaa Shaashamannee gandaa Waashoo mana jireenyaa koo cinatti narratti raawwatamee jedhee jira. Sa'aatii 5 akkabaabitti sagaleetu jira. Sagalee garaagaraa kanatu jira. Shakkee gibbii makiyya keessa deddeemaa ture. Afoodhaallee maatiillee bakki dalagaallee waan jijjiiruu fi sa'aatii 6 fi daqiiqaa 40 akkas bahe sagalee dhaga'ee bahe ka'ee karraa banadhee gadi bahe akkana gargalee yoo jedhu lukatti na dhukaasanii deebi'ee akkana gargalee yoo aguma san ani qophii waan hin qabneefi waan barbaachisu ijoollee mana jirtullee akkam fidha jedhee waan akkana gargalee waa fudhadha jedhu kalammaffaa garumaan gargaletti asirraa kun gudeeda kana dhahee. Obbo Kamaal Walii yeroo ammaatti hospitaala dhuunfaa magaalaa Shaashamannee keessatti argamu hospitaala waliigala fayyaa keessatti yaalamaa jira. Qaama yaalii ajjechaan irratti raawwatame halkan ta'uu isaatiif adda baafachuu baadhus warroota akeeka qabsoo uummata Oromoo faallensatu gocha akkasiin irratti raawwate jedhee jira. Wanni kaleessa nutti jirtu akkuma beekamu haga muraasa jiruu teennaaf uummata keennaaf saba keennaaf fafakkeeffannee sochoonee jirra. Sochii kana diinni kamiyyuu nun jaalatu. Karama kamiinuu diinni nun jaalatu. Homaani saba kiyya keessaa waan garaagaraa gadoo maalii jedhan hin qabu. Nama lubbuunaaf kennu malee an saba kiyya keessaa nama lubbuuna balleessuu hin qabu. Bitameellee dhufu dhiigaanillee kenna ta'ee bitameellee dhufu karooruma diinaati. Gochaan Kamaal irratti raawwatame wanta yeroo dheeraaf yaalamaa ture akka ta'e maatiin isaa OMN'ttis himee jira. Oromoon hundi akka Oromootitti hin jaalatan malee namni nu Oromoo keessaa diina hin qabne ni ilaala. Dhiibuma jiisaatu manatti ol deebi'anii meeshaa fudhatuu fi ol deebi'ee meeshaa qababalatti rifadhee lafaa ka'an. Rifadhee lafaa ka'uu dhiigni dachii mara dhiqee jira. Umarratti dhalattoonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan lammiilee harka qalleeyyii aanaa Coomman Guduruu keessa jiraataniif gargaarsa garaagaraa kennan. Gargaarsi kun birrii 200,000 fi 50,000 olitti tilmaamamaa jedhamee jira. Tajaajila daaqaa dabalata qaba. Dhalattoonni biyya keessaa fi biyya alaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa dhalataa torban guduruu jedhamuun beekaman sababii dhibee COVID-19 wal qabate namoota harka qalleeyyii aanaa Coomman Guduruuf meeshaalee qulqullinaa fi dhibee koronaa ittiin ofirraa ittisuun danda'amuu fi midhaan nyaataa gosa adda addaa birrii 250 oliin bitanii gumaachanii jiru. Barreessaan koree deeggarsa dhalataa torban guduruu kan ta'an obbo Bilisummaa Baayisaas akkamiin hawaasa keenya kana bira yeroo rakkinaa kana dhaabbachuu dandeenya jechuun deeggarsa kana taasisuu isaaniiti kan isaan nutti himanii. Waan bitame fees maask 1,000 bitame. Midhaan nyaataa kuntaala 100 bitame. Sanitaayizariin litira 50 bitame. Akkaataa kanaatiin gargaarsa kanaaf inni dhufne jechaadha. Gargaarsi kun gahaa miti. Gaadha innis namannu namoonni bakka adda addaa bakka gabaa keessa hojjetanii bulan gabaan ijaa dhaabateef hojjetanii nyaachuu hin dandeenye. Kanaaf nutis akka koreetti waan nuti hojjechaa jirru gargaarsi amma jalqabame kuni
marsaa marsaadhaan akka itti fufu abdii qabna. Bulchaa aanaa Coomman Guduruu kan ta'an obbo Dirribaa Goobanaa yeroo meeshaa kanneen wal harkaa fuudhan namoota deeggarsa kana taasisan galateeffatanii deeggarsi kun gara fuula duraattis cimeetti fufuu akka qabu gaafatanii jiru. Dhibee yeroo ammaa kana saffisaan addunyaa kana miidhu wajjin wal qabatee deeggarsa adda addaa dhaloonni naannoo kana maqaa torban guduruu jedhamuun aanolee sadan naannoo kana deeggaranii aanaan kunis ishee sana keessaati tokko jechaadha. Isaan keessaa tokko. Kanaanis waan baay'ee deeggaranii jiru jechuudha. Waan isaan deeggaran salphaa miti. Maallaqa deeggaranii jiru. Buufata fayyaa hospitaala naannoo kana jiru. Nama dhuunfaa harka qalleessa ta'e homaa tokko nyaatee buluu kan hin dandeenye sababii dhibee kana wajjin wal qabate hojii kan dhaabe adda baasanii deeggarsi isaan taasisan guddaadha jechaadha. Adda bahanii biyya keessaaf biyya alaatiin ijaaramanii akkaataa kanaatiin deeggarsa gochuun isaanii baay'ee akka aanaa keenyaattis nu gammachiise. Baay'ee itti gammanneerra. Maqaa aanaa keenyaa fi maqaa kootiin illee galata guddaan qabaafi jechuudha. Namoonni yeroo deeggarsi kun kennamu bakkichatti argamanii fi namoonni deeggarsi taasifameefis deeggarsa taasifameef galateeffatanii gara fuula duraatti illee deeggarsi haala kana fakkaatu itti fufuu akka qabus gaafatanii jiru. Nuti amma ammayyuu qe'ee isaanii dhala isaanii waaqayyo buddeena gaarii isaanii haa baasu gara fuulduraattis akkasuma gargaaranii dheebbaa argatanii jenna nuti. Ijoollee dhalataa guduruu ta'anillee addanaatti baratanii barumsaan deemanillee hamma kana uummata keenyaaf yaaduu isaaniitti guddaan isaan galateeffadha. Haamil ka'anii ammayyuu gara deemanitti waaqayyo fayyaaf nagaa isaaniif haa laatu isaan haa yaadatu. Dhimmoota gargaarsa kanaatiif ijoolleewwan torban guduruu jedhanii hundaa'anii bakka kanatti gargaarsa kana fidan ani guddaa gammachuu akkamii lammii keenya rakkataa jiru kana dhanqee dubbisnaa jedhanii bakka adda addaarraatii walitti dhufanii gammachuu guddaa akka isaaniif qabnu keessa keenyarraatii baay'ee nutti dhagameera gammanneerraa jechuudha. Memang rawdu sah kanat umrah cinjra wanta watani kalau